Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessan isiniin jechaa kitaaba mirga ajjeessu jedhu koomeediyaan Jaankoo Geetaachoodhaan kan barreeffame kutaa 13ffaa isaa simbiraan geenyaa hanga xumura qophichaatti nu hordofa. Boqonnaa 20 Guyyaa Galataa. Yeroo muraasaaf Najjoo ergan turee booda gara Finfinneetti hin deebi'e. Sababa rakkoo maatii koo irra ga'een barumsaan addaan kutee ture ittan fufe. Hojii koottis nan deebi'e. Haati koos manuma akkoo kootii jiraachuu itti fufte. Barachaa, hojjechaa, bilbilaan ammoo dhimma ijaarsa manaa fi haala maatiin koo irra jiran hordofuun itti fufe. Namoonni hedduun biyya keessaa fi biyya alaa bilbilanii nu jajjabeessuu ittuma fufan. Kanneen qarshii isaaniin nu gargaaranis hedduudha. Erga ijaarsi manaa jalqabe booda gaaddisaa dhufeeraa Ameerikaa irraa karaa goofandimiidhaan qarshii walitti qabee qarshii 240 ol kan ta'u lakkoobsa baankii ijaarsa manaaf baname irratti nuuf erge. Biyya keessatti dabtara baankii bananii kan qarshii walitti qabaa turan Mootii Abbaltii fi Raagaa Guddinaa qarshii 20,000 galii taasisan. Gurmuun Ifa Biiftuu Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Biiftuu Boolee qarshii 13,000 nu gargaaran. Kana maqaa dha'ee fixuu hin dandeenye namoonni hedduun qarshii isaaniin nu bira dhaabbatanii qarshiin kun hunduu dabtara baankii ijaarsa manaaf baname irratti dhangala'ee ittiin manni sun ijaarame. Namoota qarshii isaanii isa dafqanii dhamaanii hojjetanii argatanii nu gargaaran maraaf galata guddaa qaba. Rabbi hojii harka keessanii mara isiniif haa eebbisu jechuun barbaada. Ijaarsi manaas itti fufee ji'a 2 gidduutti xumurame. Koree ijaarsa manaaf hundaa'an waliin bilbilaan mari'achaa turre. Ijaarsi manaa waan xumurameef sagantaa xiqqoo qopheessinee achumaan akkaataa raawwii ijaarsa manaa waliif ibsinee manichatti maatii kee galchina naan jedhan. Anis tole jedheen guyyaa itti gara Najjoo deemu murteesse. Guyyaa eebba mana ijaarameef yaadame guyyaa 2 biseen magaalaa Najjoo deeme. Manichi haala miidhagaa ta'een ijaaramee ture. Isa duraa caalaa miidhagee bareedee ture. Manni inni gubate yeroo ka'ee dhaabbatu abbaan koos akkasuma waan ka'ee dhaabbate se'e. Lubbuun abbaa kootii gooftaa ishee biraa asii gadi ilaaltee waan gammaddu natti fakkaate. Koree mana ijaarsa sana waliin sagantaa akkamiitiin akka manicha eebbisnu mari'anne. Bakki isaa waan hin geenyeef namootuma muraasa waamne Waaqayyo isa nu gargaare galateeffanna jennee waliif galle. Guyyichaaf namoota muraasa afeerre. Gaafa guyyaa eebba sana haati koo baadiyyaatti gara magaalaa Najjoo dhufte. Obboloonni koos firoonni koos ni dhufan. Dargaggoota mandara keenyaa wajjin keessummoota dhufan. Ni eegale. Koreen ijaarsa manaa baasii ijaarsa manaa irratti ba'e hunda isaa tokko tokkoon gabaasa godhani. Qarshii argame hundumaa utuu tokkolleen qisaasa'iin ijaarsa manaa irra akka oole nuuf mirkaneessani. Nutis akka maatiitti isaan galateeffanne. Sanatti aansee dargaggeessi tokko akka nuuf faarfatuuf carraan laatameef. Innis faarfannaa ani baay'ee jaalladhu tokko faarfate. Ulfaadhu malee gooftaa ani maalan jedha. Ulfaadhu malee Yesuus ani maalan jedha. Gochaan ati naaf goote kunoo dinqiidha. Hin yaadne hin abjootamne anaaf haaraadha jedhee bakka itti abbaan koo ajjeefame manaa wajjin gubatetti sagaleen galataa kun dhaga'ame. Bakka itti gaddaaf taa'uun dhorkamnetti hundumtuu galataaf dhaabbate. Ji'oota muraasa gidduutti seenaan jijjiirame. Yeroo faarfannaan kun faarfatamu imimmaan koo to'achuun dadhabe. Maal keessa akka dabarree yaadadhee bo'e. Utuu Rabbi guddaan nu gargaare ta'ee utuu sabni keenya nuuf tumsine ta'ee bakkeetti faca'ee hafa ture. Galanni guddaan kan Rabbiiti. Isatti aansee saba nuuf birmate hundaaf kabaja guddaan qaba. Sagantaa sana booda haadha koo wajjin guyyoota muraasaaf manicha keessa waliin jiraanne. Dhugaa dubbachuuf guyyaa jalqabaa manicha keessa buluun na dhiphisee ture. Haa ta'u iyyuu malee diizaayiniin manichaa fi kutaaleen manichaa akka inni isa duraa wal hin fakkaanneef jijjiiramee akka ijaaramu goonee turre.
Sana kan gooneef haati koo yeroo mana isa duraatti deebitu yaadannoon isheen kanaan dura abbaa koo fi ijoollee ishee wajjin qabdu akka ishee rakkisneef yaadameeti. Haa ta'uyyuu malee akka nuti yaadnee yaadannoo duraanii sammuu ishee keessaa balleessuun salphaa hin turre. Guyyoota muraasa booda ani gara Finfinneetti deebi'e. Haati koos manicha keessa jiraachuu itti fufte. Yeroo hundaa bilbilaan ni haasofna turre. Manicha keessa jiraachuun akka itti cimee fi halkan rafuu akka dadhabde deddeebitee natti himaa turte. Yeroo muraasa booda ni fooyya'a jedheen achuma keessa akka jiraattuuf jajjabeessaa ture. Garuu hin danda'amne. Yeroo yeroodhaan sammuun haadha kootii hedduu jeeqamaa dhufe. Anis iddoo ishee bu'een yaaduu jalqabe. Utuu ana ta'ee mana itti abbaan manaa koo ana biraa waamamee ajjeefame reeffi isaa manichaa wajjin gubatee halkan guutuu uffata halkaniitiin bakkee keessa qofaa koo dhiphachaa bulee sana keessa jiraachuun ulfaata akka ta'e hubadhe. Yeroo xiqqoof yaaliitii yoo dadhabde mana biraa kiraa fuunee itti galtaa jedheen itti hime. Yeroo muraasa booda yeroo mana kireeffatte obboleettii koottis obboleessa koottis ni dhiyaatti jennee achitti akka galtuuf murteessine. Torban muraasa booda haati koo magaalaa Naqamteetii mana kutaa tokko kireeffattee jiraachuu eegalte. Mana guddaa kutaa hedduu qabu keessaa ba'anii mana kutaa tokko kireeffatanii jiraachuuf xiqqoo sammuu ishee dhiphisuu danda'a jedhee yaaddee ture. Isheen garuu hamma haalli mijatutti akkasuma ittiin jiraadha jettee itti fufte. Hamma guyyaa ani barreeffama kana barreessaa jiruutti achuma magaalaa Naqamtee obboleessa koo waliin jiraachaa jirti. Miidhaan xiinsammuu maatii keenya irra ga'ee fi humna dhabiinsi nu mudate har'aa kun darbanii guyyaa tokko yoo Rabbi jedhee haati koos obbolaan koos jireenya isa yeroo abbaan keenya lubbuun jira turee jiraataa turre sana caalaatti akka deebinee gammachuun jiraannu garaa koo guutuu namana. Kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof ni danda'ama.